Mucaan adii kun kan achirratti mul'attu kuni qubee kana baay'ee jaalatte yeroo ani fixe hojii xumure bara 2006 irratti bakka tokkotti wajjinnaa turre yeroo ani barreessaa jiru na agarteetu qubeen kun maal jedhama eessaa dhufee biyya kamiin ani kuni akkana seenaan isaa akkana afaan keenya qubee isa barbaachisa jedhee ofii kiyyaan barreesse jedhee ittiin naa kenni ofirratti taatu godhadha jettee akkuma agartan dugda ishee kanarratti waan isheen barbaaddu godhatte. Baay'ee nama ajaa'iba addunyaa kanarratti faranjiin waa tokko akkamitti baay'ee ajaa'ibsiifachuu akka danda'an agarsiisa jechuudha. Haa ta'u hanga ammaatitti yoo ofirraa qabdi jechuudha mucaan sun hanga duutittis deebii qabaachuu ni dandeetti. Haa ta'u seenaan keenya seenaan qubee keenya qubee kana gara fuulduraattis jaallatame namoota baay'eenis akka fudhatamu abdii guddaa qaban jedha. Kanuma ashama akkam jirtu. Dur yeroo daa'ima ture ilmi namaa yeroo dhalatu gara baay'ina barbaachisaa kan qabaachuu qaba. Jalaan ija qabaachuu qaba addunyaa ilaaluudhaaf. Gurra qabaachuu dhaggeeffachuudhaaf. Funyaanis qaba kamoo. Kanaan duras mana barumsaatti baramee jira. Garuu kana hunda guutuun eega guunni booddee achirraa immoo jireenya keenya keessatti waa tokko jaalachuu, waa tokkotti siquu, waa tokko hawwuu kanatu nu wajjin guddachaa deema jechuudha. Bakka jireenya keetii, bakka dhaloota keetii saba keessatti dhalatte sana aadaa kee, afaan kee hundumtuu walitti dhufeetu si wajjin guddaa. Kanaaf yeroo baay'ee bakka dhaloota keenya, biyya keenya, lafa keenya, ardii keenya jennee qabamu. Achi keessatti bakka hawwii jedhu sanatti kan natti dhaga'amu ana ofii kootii jedha yeroo ijoolloo ture. Yeroo guddate akkas ta'uu barbaada yookaan immoo waan akkasiin godha jedhu irraa kan ka'e gaafuma tokko utuma taa'ee yaadu afaan keenya jechuun afaan Oromooti. Afaan Oromoo eenyummaa keenya kan ibsu, kan eenyummaa keenya itti ibsuu dandeenyu. Kanaaf afaan keenya afaan meeshaa itti barreessamu qabaachuu qaba kan jedhu irratti. Kan kuufes rakkooleen biraallee jiraachuu danda'an garuu asirratti gabaabsuudhaaf asumatti dhiisa. Kan inni irratti haasa'u kun qubee haraa kan asirratti ilaalaa jirtan kan asirratti whiteboard kan irratti barreeffamee jiru achirraa immoo kan naduuba arguu dandeessan jechuudha. Ani ofii kiyya haayilaa jedheetan moggaase eegasan immoo bilisummaa itti eda'e. Yoo gaaf tokko sabni keenya bilisa ba'e qubeen afaan keenya bilisa ba'e qubee haaraadhaan barreeffamuu danda'a kan jedhurraa ofii kiyyaa yaadee hojii koo jalqabe jechuudha. Maal fakkaatan? Akkamitti barreessuu ni danda'ama? Kanaan duras himee ture ammas na faana bu'a galatooma. Amma kan isinitti himuu barbaadu qubeewwan kun akkamitti dubbifamanidha. Haa
la, ma, ra, sa, sha, qa, ba, ta, cha, na, nya, a, ka, wa, za, ya, da, ja, ga, ta, cha, pa, tsa, fa, pa, dha, za. Isa dhumaati. Akkanatti dubbifamanii qubeewwan akka itti aanutti mul'atan jechuudha. Haa, laa, maa, raa, saa, shaa, qaa, baa, taa, chaa, naa, nyaa, aa, kaa, waa, zaa, yaa, daa,
Ja, ga, ta, cha, pa, sa, fa, pa, da, dhaan afaan Oromoo keessatti qubee baay'ee barbaachisaadha. Kanaafuu dhaan isa kana. Va, vaan immoo kan vaanii fi dhaan isaan xinnoo itti fayyadamnudha. Garuu kana fakkaata. Egaa qubee kana argitanii ilaaltanii warri fedhii qabdanis barattanii jirtu. Kana barachuudhaanis akka bohaartan abdii guddaa qaba. Garuu kan godhuu qabdan jaalalaa wajjin jechuudha. Kan qarshii baay'ee isinitti fudhanne laayik godhaa. Achirraa immoo hiriyoota qabdanitti shaar godhaa. Hiriyoonni keessan keessa abbaan fedhee akkuma keessan barachuu danda'a. Yookaan immoo dubbisee dhaggeeffatee nama biraatiif shaar godhuu danda'a jechuudha. Kanuma kanan jechuu barbaadu. Gadaan gadaa bilisummaatii. Oromiyaan ni bilisoomti. Oromoon ni bilisooma. Qubeen keenyas ni bilisooma wajjin jechuudha. Galatooma hanga yeroo biraatti.